Haalomee naaf deebisi waaqaf jedhi jaalallee koon erga wal barree ji'a lama qofa garuu qarshii ergii waliin hojjanna naan jedha. Maallaan jetta kana booda waa'ee jireenya keenyatti deebina qarshii jedha. Ani lakki jedhee eegasuu nan jaalattu naan jedhee maal godhume jette obboleettiin keenya. Egaa kuni wanta ifaan ifa jirudha dhugaa dubbachuudhaaf dhiira qarshii barbaachaa dhufeedha jechuudha. Ji'a lamatti qarshii si gaafachuu miti dhiirri dhugaadhaan si jaalatu dhiirri dhugaadhaan si barbaadu dhiirri boruuf haadha manaa isaa si godhachuu barbaadu ji'a lamatti amala keetiyyuu baru ji'a lama keessatti shamarri takka immoo gaafii jaalalaatu gaafatamte gaafii jaalalaa sanaaf ji'a lama keessatti toleeyyuu hin jettu jechuudha. Isin garuu jaalala keessa seentanii jaalala san keessatti immoo waa'ee qarshiiti kan isin eegaltaniyyuu jechuudha. Jaalala dhugaa keessatti immoo waa'ee qarshii osoo hin taane barbaachisaan duraan dursa irratti eenyummaa walii baruu. Ji'a lama jechuun guyyaa lamadha. Guyyaa lama keessatti immoo namni kamiyyuu jaalalaan hin qabamu jechuun dubbii sobaatii jedhe tanan yaada. Maaliif jennaan isin kan wal bartan online irra waan ta'eef jechuudha. Namni qaamaan wal beekuyyuu guyyaa lamatti jaalalaan walirraa hin qabamu. Kun immoo yaa obboleettii xiyya maallaqa kee nyaachuudhaaf yookiin dhiira qarshii bareeda. Kanaaf nama kana battalaaf battalatti ofirraa gaggeessi. Akkuma inni eegasuu nan jaalattu jedhe sana eeyyensiin jaaladhu jedhi karaan dugda lukkusiifa ta'u jedhiti ofirraa gaggeessi. Namni kun nama qarshii kee nyaachuu dhufeedha malee nama si jaalatuuf nama boruuf si barbaadu miti. Osoo dhugumatti boruuf si barbaada osoo ta'ee waa'ee eenyummaa keetii si gaafata, guddina kee si gaafata, haala maatii keetii si gaafata, haala ati boruuf mul'ata ati qabdu, karoora ati qabdu, kaayyoo ati qabdu boruuf nama akkamii faana jiraachuu akka barbaaddu amalli kee nama akkamii akka taate eenyummaa kan keetitti amanamummaa ati qabdu si madaala malee battalaaf battalatti ji'a lama jechuun guyyaa lamadha. Kanaaf battalaaf battalatti qarshii siin gaafatu ture jechuudha. Kanaaf namni kun kaasii qofarraa miti kan nyaachaa dhufe. Shamarran hedduurraa kan nyaachaa dhufe. Ammaan kanarratti inni ji'a lama keessatti qarshii kan si gaafatuuf sirra immoo gaafa nyaate kan biraatitti darbuudhaaf jechuudha. Dhiirri immoo qarshii bare yookiin dhiirri qarshii nyaatu battalmaaf battalatti waa'ee qarshiitiif kan inni dhiphatu siif kabaja hin qabu, siif yeroo hin qabu, siif iddoo hin qabu. Yeroo kamiyyuu taanaan ilaalchisaa ilaalcha faayidaa irratti hundaa'e waan ta'eef akkasumas ammoo dhiirri qarshii bare jalqabumaayyuu hiika jaalalaa hin beeku. Namni kun qarshii jaalata malee nama mataa ofii jaalatu miti. Namni mataa ofii jaalatu namallee jaalachuu ni beeka waan ta'eef. Kanaaf atillee ammaan tanarratti ji'a lamaan kana keessatti shamarri takka gaafa gaafii jaalalaa gaafatamteetu tole jettu dhiira san biratti gatiin ishee gadi bu'aadha. Ilaalchi namni sun qabuuf baay'ee gadaanaadha. Sababni isaatis iddoo atuuf iddoo sana keessatti si madaala namni sun jechuudha. Kanaaf ammaan tanarratti ati daddafiiti nama kana ofirraa gaggeessi. Ilaalcha mataa keetiitiin aanatti ittiin of madaaltuun ta'uu qaba malee kan namni si madaalu ta'uu hin qabu tasumaa jechuudha. Inni biraan akka waliigalaatti jechuudha. Shamarri takka gaafii jaalalaa dhiirri tokko waan dhiyeesseef qofa daftee tole jechuun yookiin jaalala keessa seenu osoo hin taane ani jaalala keessa seenuudhaaf yeroo ammaa kanarratti onneen koo ni barbaada keessi koo fedhanii qaba mul'anni koo maal ture ani wantan barbaadu sana galmaan gaadhee jettee dirqama shamarri takka jaalala keessa seenuudhaaf of gaafachuu qabdi. Namni tokko mul'ata mataa isaa qaba. Namni tokko gaafa jennu baratee waan barate qofaaf miti. Yeroo amma barnoota keessa jirru barnoota san keessatti baradhee akkana ta'uu qaba jennee wantoonni nuti karoorsin hedduudha. Garuu barnoota sanaaf immoo carraa yoo hin arganne hojii keessa teenyee hojii hojjannee iddoo kana gahuu qabna wanta akkana hojjechuu qabna. Dabalataan immoo namoota fakkeenya godhan akka akalee yookiin akka abaluu kana ta'uu qabna. Isaan mul'ata godhannee jechuudha. Kanaaf shamarri takka gaafii jaalalaa waan gaafatamte qofaaf daftee tole jettee gara jaalalaa seenuu osoo hin taane karoorri kiyya aniin tuni ammaaf jaalalaaf qophiidhaan hiika jaalalaa sirriitti beekee jettee dirqama of gaafachuudha qabdi. Meeqa keessantu of gaafata yeroo hedduu ijoolleen shamarranii maallaqaanis kan nyaataman yeroo hedduu dhiiran kan nyaataman jechuudha. Maallaqni isaanii kan badu hiika jaalala onlaayinii wallaaludha. Jaalalli onlaayinii guutumaan guututti miidhaa qaba. Akkasumas ammoo jaalalli gama tokkoon gammachuu gama tokkoon immoo dhiphina sammuu qaba. Kan dhiphina sammuu qabu akkamittiin yoo jenne dhiira yeroo siif hin kennine, dhiira ilaalcha gaarii siif hin qabne, dhiira tuffii siif qabu, dhiira yeroo hunda gammachuu keetiif hin dhiphanne, yeroo ati barbaadde kan of cinaatti hin arganne, dabalataan ammoo siin jaaladha osoo jedhu
si jaalala keessa galchee kan sirraa fagaatu, yeroo ati immoo narraa fagaate jette kan sitti dhiyaatu. Yeroo hunda sin jaaladha jedha gaafa ati online irratti argitu aaruu dandeessa. Dabalataan yeroo barbaadu sanatti atuuf cinaatti hin argitu. Tarii inni guyyaa boqonnaa qabaachuu danda'a, guyyaa rafuu danda'a, yookiin inni maal godha galgala yeroo hirriba keetii si teechisee si barreessu yookiin si waliin haasa'uu danda'a. Ati galgala garuu guyyaa hojjechaa oolte galgala immoo wanta isa jaalattu qofaaf teessee isa faana haasofta yookiin immoo isa faana barreessita jechuudha. Inni al takkittiidhaan shamarran 20 sanaa oliin barreessuu danda'a yookiin jana jechuudha. Siif immoo barreeffamuma keessanaayyuu dafee siif hin deebisu. Ati garuu guyyaa hojiirra oolte cal jettee teessee amma inni barreeffama meseejii keessan siif deebisu bilbila harkatti qabattee osoo hirribni si qabaa jiru isa teessee inni kun maal inni dhiphina. Hirriba gaarii rafuudhaaf ati isaaf yeroo laatte yeroo hirriba kee rafuu qabdu sanatti isaaf yeroo kee laattee jirta waan ta'eef ganama yeroo kaatu sammuun kee dhiphinaan guutamee jira. Namni tokko immoo hirriba yoo argate malee sammuun isaa firii ta'ee wantoota gaggaarii wantoota jireenya isaatiif boruu isaatiif isa barbaachisu kalaquu yaaduu hin danda'u. Hirribni murteessaadha waan ta'eef yeroo hedduu inni kun dhiphinadha kan hin qabu. Jaalalli immoo gammachuu qabu isa kamiidha? Kan nama gammachuu keetiif dhiphatu, nama kabaja siif laatu, nama iddoo olaanaa siif qabu. Yeroo hunda nama yeroo ati dhiphadhe sin jetteeni dhiphina san keessaa dhiira dhiphina san keessaa si baasu. Dabalataan yeroo hunda yeroo gaddaa yeroo gammachuu yeroo hundumaa ani si cinaan jira yeroo ani kophaa ta'e jetteetu ati yaaddu akka inni siif jiru yeroo hunda akka sitti dhaga'amu kan si taasisudha. Inni kun egaa kan gammachuu qabudha jechuudha. Kanaaf egaa jaalalli onlaayinii garuu guutumaan guutuutti inni dhiphina guddaadha kan inni qabu. Keessumaa immoo dhiirri qarshiidhaaf dhufu dhiira akkanaati. Battalatti sitti haasaa dabalataan guyyuma sanatti si amansiisa. Halkanuma kana guyyaa sitti fakkeessa. Boru garuu gaafa ati dafqa kee baastetti kennite nama kana eessa akka jiruyyuu hin beektu, eessa akka jiruyyuu hin argitu. Kan inni immoo inni tokko immoo kan dhugaadhaan si barbaadu immoo maatii isaa si barsiisee akkasumas hiriyoottan isaa si barsiisee eenyummaa isaa isa dhugaadhaan sitti dhiyaata. Dhiirri dhugaadhaan si barbaadu jechuudha. Ji'a lamaan kana keessatti garuu kanneen kunuyyuu kanneen kanaafiyyuu yeroon hin ga'u ture. Isin garuu akkuma walitti dhuftanii gara maallaqaatti kan isin jedhan. Namni kun immoo kan boruuf si ta'u, kan boruuf si barbaadu, kan eenyummaa keessa boonu miti. Atammaan kanarratti of jaaladhu, karoora kee maal akka ta'e sirriitti of gaafadhu, of kunuunsi. Namni of jaalate jaalala hin beeka waan ta'eef hiika jaalalaallee sirriitti tilmaama nama jaalachuullee ni danda'a. Iddoon ati ofiif kennite yeroo ammaan kanarratti akkasitti tilmaamettu baay'ee gadaanadha. Kanaaf mataa keetiif ati qaalummaa keessan kan kunuunfachuu qabu si qofaadha jechuudha. Isa kana immoo nagaadhaan akkuma dhufetti ofirraa gaggeessi. Namni kun qarshii keetiif malee si jaalatee miti sirraa qofa osoo hin taane akkuma jalqaba jedhe shamarran hedduurraa kan nyaatu jechuudha. Namni kun boruuf siif hin ta'u jaalattus jibbitus namni kun nama dhugaadhaan si jaalatee miti, nama dhugaadhaan si barbaade miti, nama immoo jaalala qulqulluu siif qabu miti. Namni kun nama qarshiidhaaf gara kee dhufedha. Kanaafiyyuu ammaan tanarratti ofirraa bilookii jireenya mataa keetii akkasumas ammoo hanqina mataa keetii dadhabbina mataa keetiitiin atumti qofti of jaaladhu sin jedha. Jaalalli onlaayinii baay'ee miidhaa qaba.